Yeroo baay'ee dhimma namaa keessa galanii dubbachuun irree baay'ee tokko waan nama dhibuudha jechuudha. Egaa nama dhiba jedhaniituma immoo callisanii dhiisuu otoo hin taane waan namatti dhaga'amee fi waan hubannoo ati qabduu fi hubannoo nama biraa qabu garaagarii waan ta'eef hanguma beekturraa akka gorsaattis ta'ee akka obbolummaatti jecha ati dubbattu keessaa jecha lamaa sadii keessaa tokko yookiin bu'aa qabaachuu danda'a. Nagaallee isin gaafachuu hin daganne. Nagaaf jaalalli Waaqayyoo bakkaaf haala jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan koo amantaa biroo taatan yoo yaashama harka fuunee jira jirtu nagaa keessanii egaa nageenyi koo bakkuma jirtu isiniif haa baay'atu jecha warreen maamila maskii fiqir taatan laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Warreen immoo maamila koo hin taane koottaa nutti dabalamaa viidiyoo yeroodhaan gallakkisnu immoo yoo qeeqa qabaattan bifa koomentiitiin nu gorfadhaa malee arrabarraa bilisa ta'uudha. Namni mana koo keessatti argamu arrabarraa bilisa ta'uudha. Maaliif jennaan arrabni kan seexanaati. Nuti dhala namaa waan taaneef qaama guutuu qabna. Sammuu itti yaadnu nu kenneera garuu arrabarraa bilisa taane yaada keenya ibsachuu mirga qabna jechuudha. Namni kamuu yaada mataa isaatii yaada dhuunfaa isaatii ibsachuu ni danda'a mitiire. Kanaaf immoo anillee yaada mataa kootii yaada dhuunfaa kootii nan eenyu jedhadha jechuudha nan ibsadha jechuudha. Egaa akkuma suura kanarratti argitan ijoollee babbareedduu masaanuun lamaan gaafa walitti naaftus ni jira mitiire. Inaaffan kun yeroo baay'ee warra shamarran keessa hin jirti. Namni ni naafu jechuun hin jiru jechuudha. Kuni soba. Ani ni naafu jechuun soba jechuudha. Shamara taatee shamara biraa inaaffan dhabamee hin beeku. Akkuma jiru ta'ettu gaafa yeroodha yerootti gosa piraankiitiinis piraankii haa ta'uudha malee mee kana keessaa ammeenyummaa jiru piraankii kanarraa ni hubattu jechuudha. Piraankii haa ta'uyyuu dubbichi piraankii haa ta'uyyuu malee mee piraankii kanarraa wanti nama eenyu jedhu wanti nama ajaa'ibu tokko hin jiru. Inaaffan hin jiru mee jechoota piraankii kana keessa waa hedduutu hubatta. Garuu arrabaan dura sirriitti mee piraankichi kun maalidha jennee gaafa yaadnu piraankichi kun immoo inaaffaa of keessaa qabuun dhibbatti qaba jechuudha. Har'a fayyoo yeroodhaan deebitee caaltuu miskiina argatteeti malee osoo tokko ta'e maal si gashee mee nan caqacaqinii anooyyuu dayeetan gola ciisaa jira kanaaf manatti deddeebitee nan caqacaqin ta'uu baannan natti hin dhufin jettee ofirraa dhoowwuu dandeessi ture. Kuni garuu miskiina waan ta'eef baga goote garuu obsa qabaachuun furtuu jireenyaati. Obsi har'a caaltuun qabdu kun immoo boru gatii ishii kan falchiisa waan ta'eef kanaaf obsa qabaachuun dhala namaa kamiifuu bareedaadhaan jedha. Maaliif taanaan har'a ishii deddeebitee ishii aboochistuudha malee hangam barbaaddeeyyuu caaltuun ishii miitu gosa piraankiitiinis ta'e piraankii kanarraa wanti baratamus takkuma iyyuu hin jiru jechuudha. Wanta irraa ilaalamu gochoota inaaffaadhaan kan guutame jechuudha. Akkamitti abbaa manaa kee gaafa kadhattaa mirga ishiiti nama hin barbaanne tokko nama keessa ishii fedha hin qabne tokko hojii na gargaari jettee mana ishiitti galfachuu mirga qabdi jechuudha. Maaliif hin barbaadne kanaafi namni tokko shamara geessuu mana isaatti galfatee akkamiin hojjechiitu akka ishee gargaartu taasisa jechuudha. Kanaaf immoo dhiira mana jiru shamara geessuu manatti ol hin fidan. Maaliif taanani namni guyyaa takka ni dogoggora. Kanaaf abbaan manaa ishii kunillee ishiin ciistee wanta jirtuuf guyyaa takka dogoggoruutii danda'a. Kanaaf immoo dogoggore sanaaf ajjimaa akkas goota jechuun dura ofuma ishiitii of eeggannoo goote akkas ilaal suuta tarkaanfachuun itti sirriitti namatti gammachiisa jechuudha. Dhugaa qabdi. Shamara geessuu abbaa manaa isheetti ol fiddee na gargaari akka na gargaartu taasisi jechuudha amannaa. Maalikinoo ajjinuu hin dalagaa fi maaliif nama biraa fichisiifti? Maaliif nama biraa fidattee shamara mana keessatti eenyu jetti? Inaaftee jetta malee inaaffan kan si caaleyyuu hin jiru jechuudha. Maaliif taanaan jireenya namaa keessa galanii dubbachuun gaarii miti. Garuu yeroo bakka tokkotti bakki ati itti dubbattu jiraachuu danda'a. Maaliif taanaan kinoo yeroo hunda namni gaafa mana keessan dhufe akkasiin sin caqacaqu kana mee eenyudha eenyutu zimmi jalaa jedha. Anatoo ta'e obsas akkasiin qabu garuu caaltuun miskiina waan na taateef mee na dhiisii abbaa barbaade galfadhee abbaa barbaade jechuun na mirga kooti yeroo ishiin jettee dubbattu akkamitti akkana jetta. Piraankiin kun immoo sirriitti piraankii ta'uu ni beekna. Garuu piraankii ta'etu piraankiin hojjetu kun baay'ee inaaffaadhaan kan guutame jechuudha. Jibbarra inaaffarraan kan uumame. Atis rakkoo miti. Masaanuu keeti miti har'a yoo tultee fi yoo waan gaarummaa yaaddeef ishiin illee boru akka gaarummaatti ilaal akkuma ishii kanatti ulfooftee daa'ima godhattee
sitti inaafuu dhiiste jechuudha. Ishiin illee teessee si arrasti jechuudha. Erga masaanuu taatanii walirratti darrabamtanii akka obboleewwanitti wallaalaa wal jaalladhaa waliin jiraadhaa jechuudha. Isinii miti baatuun kan baate maaliif taananu erga waliin baqa abbaa manaa tokkotti erga heerumtanii wal jaallattanii jaalala keessaniin bakka dadhabdanitti wal gurfattanii yoo akkas ta'a jechuu barbaaddani mitiire waliin jiraachuufi. Kanaaf immoo fayyoo atillee inaaffaa dhiisii. Namoonni immoo fayyoodhaan dhagaa inaaftuu maalidha jettanii jechoota badaa barreessitaniif jechoota dubbii arraba keessanii kana sirriitti qusadhaan isiniin jedhe. Arrabni namaa eessumayyuu nama hin ga'u jechuudha. Osoo arrabni namaa yoo naqaata biyyarraa miidiyaa kanarraa nama balleesse ajji balleessayyuu jechuudha. Yeroo baay'ee anas dabalatee ani ofii kiyyaa ajji inabaaru jechuu koo miti. Garuu ani koomantii namaaf hin barreessu. Akkasuma laalee yoo wantichi naaf fudhatama qabe nan barreessa koomantii. Yoo wanti sun immoo gadi naa liqeeffamu baatee wantichi na dabbare ta'e viidiyoo sana dhaggeeffadhee laayikii dhuma godhee baaf. Maaf taanaan laayikii ittiin kaffalu waan na ta'eef waanan hin jaallanne tokko namaaf hin jaalladhu. Waan ofii keetiif jaallattu waan ofii keetii hin jaallanne nama biraatiif hin jaallatin jedha. Kanaafuu wantan ofii kiyyaa viidiyoo sanarraa wanta gaarii yoon baradhe waama gaarii sana koomentii natti toleera jedhee tan barreessa. Wanta badaa sana yoo akka malee wanta badaa ta'e immoo yoon koomentii barreesse fi sirraa wanta akkanaa sirri miti jedhee tan barreessaaf malee ati fayyoo nama hin taane nama urkusiidha jechuun dhala namaa waan na taateef urkusiin jedhamtu. Maaliif taanaan bakka ishiinis kaayyoo mataa isheetii qabdi. Waan kana gooteef qabdi waan inaaffituufis qabdi. Dhugaa qabdis immoo inaaffaan hin beektanii mitiira hunduma namaatu inaaffaa. Kanaaf immoo arras borus deddeebitee caaltu hin caqaccaqin. Gosa piraankiitiinis ta'e haa ta'u piraankii dhumaanu garuu yeroo hunda si salacha'u gaafa ishiin bakka ciiste sanatti kun akkana ta'e kun asiin bahee kun achiin bahee dhugaa nama dabbara. Nama jireenya kootti nama caqaccaqu illee hin jaalladhu nama na caqaccaqu illee hin jaalladhu sammuun na dhukkuba bakka. Namaan illeen akkas ta'ee jechuu kana hin jaalladhu. Namnis gaafa narra dhaabbatee kun asiin bahee kun achiin bahee isa jedhan kan hin jaalladhu. Maaliif taanaan ciqiciqiin hin barbaachisu waan na ta'eefu fayyoo obboleettii ta'u. Kanaaf warreen fayyoo arrabsitan irra hin arrabsina. Har'a inaaffaa ta'uutii danda'a. Borummoo qalbii jijjiirrattee wanta gaariidhaan sinitti deebi'uutii dandeessa. Gaafa ishii wanta gaarii hojjettu maashaallaa jettuun gaafa ishiin immoo wanta badaa hojjettu gadi garagali jettuun. Kuni gaarii miti jechuudha. Gaafa bakka wanta gaarii hojjettu sanas goobas jennee akkuma jabeessine gaafa waan badaa raawwattullee fayyoo kun hojiin kee sirrii miti kootirraa deebi obboleettii koo wanta akkanaa nu baasu wanta akkanaa faayidaa siif hin qabu jennee gorsuutii qabna malee miskiina caaltuun miskiina dhugaa dubbachuudhaaf caaltuun miskiina hin dubbattu waa takkitti narraa baa jettuu malee waa takka hin dubbattu. Garuu immoo kunis obboleettii keessanii waan na ta'eefu koomentii badaa barreessuu fi dhiistanii akkas hin ta'ini. Akkas ta'uun gaarii miti fayyoo. Si'is boru wanta akkanaa si mudata waan na ta'eefu waluma danda'ati waliin jiraadha jettanii gorsuutii qabdi malee ishiidhanis koomentii badaa hin barreessina. Waaqayyoon hin jaallatu ijoollee. Kanaaf viidiyoon koo qabadhee isinii dhufe kana fakkaata. Yoo viidiyoon kun isinitti tole immoo like, share, comment gochuu hin dagatina. Warreen immoo maamila koo hin taane subscribe gochuun bakka daawul milikitii tuqaati yeroodhaan viidiyoo koo gallakkisutti immoo kottaa na daawwadhaan isiniin jedha. Kanaafuu guddaasaa galatoomaa ulfaadha.